Egaa akkam jirtu qabamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee ooraa istuudantii arraas irra deebi'uudhaan histirii kutaa kudha takkaffaa yuunitii torbaffaa paartii takkaffaa irraa yookaan paartii jalqabaa irraa waliin ilaaluuf dhufnee jira. Hanga xumura sagantaa nu faana bu'aan affeerraa kan gabanumaan gaa viidiyoo laakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalee keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalee keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti kallattiin argachuu dandeessu isiniin jecha kanaaf gartee yooniif sabskiraayib goone barnoonni isin bira hin ga'u waan taateef kanaaf maatii ta'uudhaan sabskiraayib godhaadha notifikashin beelii mallattoo bilbilaa sayyooggoon eefa ta'uudhaan kallattumaan barumsi maayikiroo sekondii keessatti akka gadhiifaman isin bira gahaa jechuudha. Kanaaf gartee sabskiraayib yoon goone barumsi gartee indirectly yookaan gartee ozooniif gartee eega namni laayik godhee tursiise fa'aa booda isin bira godhanda. Kanaaf gartee kallattiin argachuudhaaf sabskiraayib godhaa notifikashin beelii tuqa gartee viidiyoo laayik gochuu hin irraanfatinaa jiraatanii isin daammaddu. Kanaaf har'ammoo wanni ilaallu unit 7 keessatti states and the principle yookaan gartee principalities of populations movement and the interactions in Ethiopia in the 13th and the mid of 16th century kan jechuudha. Isteetota jalqaba irratti isteetota jiran innis ilaalla. Akkasumatti gartee gartee principality yookaan gartee qajeeltowwan isaanii yookaan gartee akkamitti dhiroo ulaagaawwan isaanii akkamitti guddatan yookaan gartee maalirratti hundaa'an amalli isaanii maali kan jechuudha. Population movement yookaan sochiiwwan uummataa jechuudha. The great population movement of the 16th century Oromo population movement Somali population movement fi akkasumatti gartee Affaar fa'aa ilaalla jechuudha. Akkasumatti gartee the interactions of the Ethiopian wal fudhannaa yookaan the cultural interactions social interactions economic interactions and the religious interactions yookaan gartee wal fudhannaa hawaasaa jechuudha. Hawaasummaadhaan diinagdeedhaan amantaadhaan aadaadhaan baay'ee isaanii jaarraa 13 fi jaarraa 16 jidduu kan jiru ni ilaallaa jechuudha. Kanaaf gartee paartii takkaffaa irratti gartee 7.1 the Christian kingdoms and the restorations of the Solomonic dynasties in the 1270 up to the 1250 jennaan jechuudha. Kana jechuun gartee kana jechuun bara 15 bara 12 sorry bara 12 torbaatamiti yookaan gartee when yakuna amlak is restored restored of the Solomonic dynasty is the early rulers of the Ethiopians jela fakaibar akan early rulers of the dynasty is legitimate rulers yalla fakai the descendants of the Solomonic dynasty yalla fakai restoration Solomonic dynasty jechuun warreen gartee maatii warreen Solomon yookaan Solomon kan jennuun kingi warqaan mooticha warra Israa'elitti warreen lakkaawwatan jechuudha. Warreen gartee keessaafuu Amaaraa kana jechuudha. Warreen Amaaraa kun ichitti lakkaawwatan Solomonic dynasty ti gartee nuti warra Israa'el yookaan gartee ilmaan Israa'el yookaan gartee mooticha Israa'elitu Minilik takkaffaa Qewin Shebaa mootitti Itoophiyaa takkarraa dhalee leejendii takkaa jira. Akka leenjii san boqonnaa sadii keessatti sichi ganni jirti. Isii sanitti gartee isii san jechuudha. Kanaaf gartee restoring godha. Restorations of Solomonic dynasty 1270 hanga 1550 tti kajiru laallaa jechuudha. Bikka deebi'u yookaan gartee Zaagwe kingdomii moo'ee yookaan bikka deebisu. Restorations of Solomonic dynasty kan jennuun as stated above, the Zagwe dynasty's fall down of the mainly because of the positions coming from the tributary regions of the Amhara. By then, Amhara consisted the present day of the southern Wallo, northern Shawa case Akabdi, as state above the Zagwe dynasty ngarte akuma falten akuma khofen oppositions of the coming or his right to defend opposition yokam fallesu against the Iba to the tributary from the regions of the Amhara to Tifinchile Zagwe dynasty Zagwe ummata Agawi isaan gartee ummanni Amara itti lafa kaan by then Amara is consisted to the present day of the Amara 5 keessa qabdi Wallo northern Shawa 5 keessa qabdi the Amara is ruling class of the Toke way political power qabaachuu eegalan aangoo siyaasaa fudhachuu eegalan Zagwe irraa jechuudha kan fudhatan bara 1270 tti Amara ruling gartee local rulers of the Amara name maqaan isaa namni yakun amlaak jaamu bara 1270 hanga 1885 tti kan bulche kanaatiitu aangoo gartee warra Zagwe irraa fudhatee founded new dynasty dhaan hundeesse yookaan early dynasty dhaan deebise mootummaa duriin deebise the new dynasty is called of the Solomonic dynasty jechuudhaan if yaame this also marks the beginning of the medieval Ethiopian period gartee taateen kun yookaan gartee eventiin kun yookaan restorations of the Solomonic dynasty yookaan gartee yakun amlaak aangootti dhufuun bara 1270 hanga bara 1855 tti kan gartee medieval periods of Ethiopia jennee yaamnuudha jechuudha.
king of yakun amlakis and his followers took his dynasty's name to justify the legitimacy je kanafu zagarte akam je chura nuti garte king of the yakun amlak followers of the isafi hordoftonni isati is this dynasty is name justifies haqa qaba yokan garte dynasty sera qabessa fi legitimate tieda daaguen ammo illegitimate da kamotumma era qabessa fi yokan garte sera hin qabne da jechuudhaan aangoo garte fudhatanii jechuudha to that India of the restoration of the legend of the Queen Sheba jira laal garte the restoration of the Queen Sheba legend yokan boqonna sadi keessa laallesan jechuudha king of Solomon to garte to who claimed legend san dubbatuudhaan descendants through the Aksum king of the Dilnawdi gala ambar mooticha dilnaawut gartee zaaguyeen aangoo irraa fudhatte mooticha Aksum san hortee isaati inni immoo gartee Minilik takkaffaa nuti akkasitti gartee aangoo fudhachaa dhufne jeeti descendantii ichitti lakkaawwate jechuudha yookaan warra Salmoon yookaan dilnaawuditti jechuudha last kingdoms of the Aksum kan jedhuun kana jechuudha kun amla akkasiis used to the legend of shows the people of the Zagwe rulers were the illegitimate dha uummanni wanta seeran qabne aangoo seeran qabne aangoo siyaasaa isaanii illegitimate dha jechuudhaan dubbate to political power aangoo siyaasaa isaanii seeran qabne his yakuna amlakis and his followers isa fi hordoftoonni isaa consider themselves is restore bikka deebi'ee jira the ancient dynasty gartee mootummaan dur kan gartee Itoophiyaa bulchuufis mirga qabu bikka deebi'ee jira jechuudhaan wanti kun bara hanga bara Haayile Sillaaseetti Minilik Tewoodiroos gartee Yohaanis dabaltee akkasin lakkaawwataa kanas dhufanidha jechuudha Haayile Sillaaseetti hanga Haayile Sillaaseetti Mangistuu Haayile Maaramiitu hin lakkaawwatini malee jechuudha all those things were is enshrined in the 14th century's book the Kibronigist keessatti yookaan waa'een gartee warra Israa'eloota yookaan gartee leejendii Queen Shebaatii fi gartee Glory of the Kingin kitaaba Kibronigist jedhamu keessatti barreeffamee jira. The new dynasty was influential and even thought it is a legend. Its claim was largely accepted by the people. New dynasty kun gartee influence kan godhe dhiibbaa kan godhe yookaan wisiru legendii kanan claimed akkana nuti seera qabeessa jechuudhaan ummata biratti fudhatama argate. All monarchies yookaan monarkonni who ruled kan bulchan Christian kingdoms hanga bara 1974 revolutions of the Sillaaseetti gartee regardless of their actual region claimed dubbatan descendant from their family of the Yakunamlak nutimati Yakunamlak jechuudhaan dubbatanii jechuudha these names of the Solomonic dynasties lasted to waggaa 700 legendiin kun nuti warra Israa'el jechuudhaan Itoophiyaa bulchaa turan the concerning of the Queen Sheba and the king of Solomon Israel refers unit 3 and the speakers about the Judaism jalatti Queen Sheba TV Christians of the legend gartee mooticha wanta jidduu jiru achitti ilaalii jira. Kanaaf the capitals of the Christian Highland kingdoms was shifted from the Lalibela in the last to the Lake High. Lake High itti gartee in the medieval Amara keessatti duraan gartee Lalibela daami warri gartee Ro'aaf Lalibela da bukkee warreen gartee Zaaguweera jiraatan. Inni eessa jijjiirate gartee laasta jijjiirate jechuudha. Medieval Amara keessa jijjiirate jechuudha. Lake High bikkee nutti jechuudha. Aangoo irraa fudhate. Gradually Christian state shifted centers of the Shah akkasumatti suutaan gara shawaatti jijjiire but ullee later moving or roving capitals characters of the Christian states in which to royal courts moved from the one distant district to another in the eastern foot hills of the Shawan Plateau barkana jechuun the Christian kingdom magaalaa dhaabbattuun qabu jechuudha Faasiladaasiitti gondor hundeesse malee capital characterized amma seeraa qophii waggaa 14 bikka takkatti hundeesse malee isaan hundinuma deddeeman moving ida deddeemoodha roving ida yookaan capital isaanii magaalaan isaanii Christian Island kingdomiin loyal court is moved from the distant another iddoo adda gartee Shawan Plateau yookaan gartee hiili tulluuwwanii fi Shawan Plateau tana irra deddeemaa turanii jechuudha bara kanatti jechuudha kanaaf gartee torba lama takka jalatti immoo basic features of the Christian Island kingdom maali amalli beekamaan Christian Island kingdom yookaan mootummaan Kiristaanaa Itoophiyaadhaa gartee qabu amalli isaa gurguddaan maali structure caasaan isaa maali gartee social gartee stratification ummanni isaa homaal in the economy normal jannee as keessatti baay'ee waliin laalla traditional expansion was one of the basic feature takkafaarratti qabaddu traditional expansion ida yookaan gartee territorial expansion ida daangaa babal'ifannaadha takkafaarratti Christian Island kingdoms was a particularly since of the early decades of the 14th century irraa eegalee daangaa isaa babal'ifachuu eegale yakun amlaak is assumed the powers of the bara kanatti aangoo dhufe bara 1770tti yakun amlaak aangoo dhufe territorial extended
daangaan isaa kan inni dheeratu Christian Island Kingdoms was limited yookaan daangaa haadha eessatti jechuudha from the former positions of the Zagwe state qofa jalatti daangaa haadha during the Yekun Amlak yeroo Yekun Amlak kana aangoon gartee Yekun Amlak hin bikkatti deebi'ee gaafa inni jalqabaaf gartee bulchusan daangaa hin babal'ifanne hedduu jechuudha various Muslims and non-Muslims states people is independently existing in the state sounded the southern southwestern frontiers of the kingdoms gartee muslimotni adda addaa warreen muslima hin ta'inis gartee people zone gartee adda addaa independent yookaan if danda'anii bilisummaa isaanii argatanii easternidhaa fi southernidhaa fi gartee bahaa fi kibbaa fi gartee akkasumatti western south westernidhaa fi gartee kibba lixaa daangaa Itoophiyaa tana keessatti jiraachaa turanii jechuudha eenyutu amdasiyoonii boodara dhufee isaan kana hunda irratti wanta godhu ta'a malee expansionii babal'isu ta'a malee nagayaan jiraachaa turan to mention a few the Falasha lives along the northwestern frontier jiraachaa jiru manni Falashatis beyond the Abai river there was the predominantly Agao inhabited in the kingdom of the Gonjamid Abai river irratti warreen jiraachaa turan predominantly Agao ummata gartee predominantly warreen sirriitti achitti jiraachaa turan dhaabbatanaadhaan gartee ummata Agao inhabited kingdoms of the Gojam warreen jennu sun Agao warreen Gojam san jechuudha Gojam warreen Agao tu qaba waan taateef jechuudha kingdom of the Agao warreen Gojam jiraachaa ture those kingdoms of the Damotin amma cited in the vast regency southwestern of the Christian Island kingdom itti mootummaa Damoti jira kingdom Damot the kingdoms of relationship with Christian Island kingdoms had with less variation status peoples during the reigns of the Yekun Amlak's immediate successors is not clearly known garte maal jila and actually the kingdom's relationship the king of relationship king yookaan kristaana mootummaan kristaana kingdomin kun states variation state people kana wajjin during the Yekun Amlak yeroo bulchiinsa Yekun Amlak san gartee relationii jira hariiroo jira and immediate successor is not clearly now yeroo ammoo wanta nama isatti aanu gartee amdasiyoonidha hin jiru jechuudha nageenya hin jiru but it seems to have been thorough that it was based on trade relation and the slow expansion of the Christian church daje tawle garu but tawle seems have been turned that it was based on the trade relation idaafi akkasumatti gartee slowly expansion of the dalle wali babal'achuudhaafi akkasumatti maaltu ta'e galee jira jechuudha kristaanummaan babal'achuudha jechuudha however with the coming of the powers of the kingdoms am the sionin baraqudha sadi afartami hanga afartami afuri kan bulcheedha jechuudha the grandson abba yookaan gartee akaa qoda taaf jechuudha Yekun Amlak the Christians Island kingdoms started the vigorous territorial expansion yeroo tana jechuudha kan akka gaariitti daangaa babal'ifatee muslim sultaanetii hundaa wajjin wallolee kingidamoota adda addaa naannoo Itoophiyaa jiran wajjin wallolee daangaa illa babal'ifatee jechuudha Amda Sionis was the most expansion king of the medieval period of the Ethiopians yookaan gartee mootummaa yeroo Itoophiyaa bara jiddu galeessaa keessatti aangoo akka gaariitti babal'ifate jechuudhaan ni beekama jechuudha expansion most expansion jechuudha consequently the long periods of the conflict and work affect the Ethiopian regions and the Horn of Africa. Kana garte conflict the long period lolo yero era ture the conflicting and the war affecting warani garte dibba warana Ethiopia keessatti kan turedha jechuudha yeroo dheeraadhaaf Horn of Africa hunda dabalatee kan waraana guddaa godhaa turanii jechuudha especially the Adal mootummaa yookaan garte sultaanitidha wajjin ilaalla fuuldura but the influence of the Christian state in the Ethiopian regions was a very strong in the later century until the replacement in the 16th century with the rise of the Adal under the Imam Ahmad ja kana jechuun bar but the influence of the Christian state in mootummaan Christiana Ethiopia regions was a very strong cima kan ture in the latter boodarra garuu until replacement of the 16th century rise of the Adal Imam Muhammad ibn Ibrahim al-Ghazi namni jedhuun amma gran yookaan kan jannuun saniitu mootummaa Christianaas hegemonii isaanii yookaan olaantummaa isaanii irraa fuudhe malee mootummaa Christiana kun baay'ee cimaadha jechuudha Itoophiyaa keessatti the large scale territorial expansion of the Christian Island kingdoms was accompanied by the further expansion of the Orthodox Church lammaffaa qabadummaas the larger
external expansion jechuudha. Territorial expansion dha. Daangaa babal'ifachuudha lammaffaan. At the times of the rise of the powers of the Yakuna Amlak, the church is already begins to strongly establishing the church in garte yeroo bulchiinsa time yookaan rise power Yakuna Amlak guni fa aku Yakuna Amlak aangoo lafaa koo yookaan aangoo qabatu already strongly established kan cimee yookaan dura jiraatu jiru duraanuu Tigraay keessa bicha jira. Waag bichaa keessa laastaa fi aangoot fi akkasumatti Amaaraa bichaa keessa jira churchiin. During the his successors yeroo ammoo nama isa bakka bu'ee san further expansions baay'ee babal'ate into the Shawaa keessatti akkasumatti Gojjam keessatti Big Medir keessatti in the regions around the Lagtaanaa naannoo Lagtaanaa kana hunda keessatti churchiin akka gaarii babal'atee jechuudha. In the early period of the Solomonic dynasty agricultural was the best. Lammaffaa amma sadaffaa maal jechuudha? Agricultural method jechuudha. Agricultural gartee yeroo bulchiinsa mootummaa Kiristaanaa Highland keessatti kan cimaa ta'edha. Is Highland Kingdom which was dominated by the mixed farming gartee qonna wal makaa yookaan daldalaa fi trade irratti kan hojjetan. Trade irratti kan hojjetanidha jechuudha. Most of the members of the agrarian communities were the purpose within the large family. Most of the members of the agrarian qottoon yookaan irra caalaan warreen dachii qotatan communitiin sun prosperity dha baay'ee warreen badhaadhoo ta'anii fi large family maatii baay'ee kan qabanidha. The families also the kept to slave as household servant dha qaban. Isaan kun hundinuu maal qabanii jechuudha mootii warreen abbaa lafaadha jechuudha. Household gartee slave warreen gabroota mana keessatti isaaniif hojjetu. Beginning in the jalqaba jaarraa 14ffaatti Ethiopia is a various of the feudalii qabdi. Feudalii yookaan variations feudalii qabdi yookaan kana jennu mootummaa feudalaa adda addaa qabdi. Was the considerate of the political economic yookaan gartee system yookaan sirna politikaa yookaan sirna hawaasummaa sirna siyaasa Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa kan cimseedha. Sirni gartee feudalaa sunuu jechuudha. Sirni baalafa the recorded of the period of the show that is the medieval periods. The king made land the guarantee to the official in return for military or administrative survive. Kana jechuun the records of the periods wanti yeroo kana galma show that ni gorsa medieval periods yoo barri jiddu galeessa gartee Itoophiyaadha kun the king is made land guarantee lafa kanna of official in return to the military administration survive waraana gartee hogganaa waraanaatiif yookaan gartee abbaa waraanaa yookaan nama waraana isa support isa godhuuf lafa kannaa jechuudha. Akkuma gartee fiifi fudhatan yookaan gartee midvaal Eurooppii keessatti jechuudha. Trade is also ammas trading is maal kunis amala kunis sadi dubbannee miti sadaffaan amma trade is a very important place in economy in Christian Highland Kingdom keessatti trading baay'ee barbaachisaadha amala isaanii futureidha. Special after the military control of the sultanate of the regions eega gartee waraana mootummaan amdasee hoon Kiristaanota yookaan wantoota sultaanota naannoo isaa jiran guutummaa isaa to'atee booda and his successors baay'ee eegee nama isa boodaan dhufellee milkaa'ina guddaa argamsiisanii jiran daldalaan. During the period of between 1270 hanga 1229 jechuudha. Zayla is replaced the Red Sea coast as the main gateways of internal and external trade in the route. Laal hanga bara 1770 hanga gartee bara 1529 hanga gartee wanti yookaan gartee Ahmad ibn Ibrahim wanta ajjeesutti jechuudha yookaan libna dingil wajjin in the shompraa quree irratti walloloniitti hanga gartee Imaam Muhammad eegamoonii argatu kanatti lolli Muhammad cimutti guutuu isaanii Zaylaa duraanuu qabdu muslimaa kana hunda isin barbaraa Somaaliyaa kana hunda fudhatanii turanii jechuudha warreen kiristaanaa jechuudha. Because of the sometimes the trade is called the Zayla trade jennaan yeroo kanatti jechuudha. Kanaaf replace jechuudha Red Seadhaan. Most of the trade items wannoonni ittiin gartee meeshaan itemoonni yookaan gosoonni meeshaa ivory ilkii arbaafa gold originated gartee akkasumatti warqee kan argamtu faadhaa jira jechuudha. Originiin siidaa jechuudha. From the western kan argamtu endese south western Itoophiyaa regionitti baay'ee isaa kan gaggeeffamedha jechuudha. Daldalli kun akkasumatti careless midhaan callaa the fruit is fuduraa jechuudha. The highland were also highly demanded. Fedhii guddaa gartee kan qabanidha isaan kun eessatti jechuudha. Most of the Ethiopian highland keessatti warreen jiranidha jechuudha. Lowland both sides of the Red Sea kan deemanidha jechuudha isaan kun jechuudha. Karaa buufata dooniitti jechuudha. Zaylaadha.
jedhan. Zeeland trade was significantly control Muslim merchantidhaan to'atamee jira jechuudha. Zeeland trade was significantly controlled. Eenyuun to'atamee jira baay'ee Muslim merchantota. Garuu ammoo eenyuuf kafalanii tributary. Gibira eenyuuf kafalanii daldala dalagan booda mootummaa kiristaanaatiif kan yeroo kanatti jechuudha. Revenue collected from the import and export walitti qabatan jechuudha bar. Revenue yookaan galii warra waan export ta'a waan biyya keessaa import ta'a waan biyya seenaa fi waan biyya keessaa baarraa jechuudha. Was source of the income eenyuuf galti Kristaan Island Kingdomiidhaaf galti. They themselves participated in the trade, organized and the financed big caravan led by their land agent. Kana jechuun themselves practiced in this inni kun gartee akka gartee humna maallaqaa qabaatanii big caravan humna deeggara yookaan waraana guruppiidhaan daldala bikkaaraafan ogguuniif jennu daldala gartee gareedhaan deeman san akka gaggeessan kan taasisedha jechuudha mootummaa kiristaanaa galiin guddaan kun jechuudha. The development of the long distance trade in Ethiopian regions had other far reaching of the impact. Gartee daldalli karaa dheeraadhaa kun yeroo guddina yookaan gartee Itoophiyaa irratti impactii yeroo dheeraa impactii riizaaltii yeroo dheeraa godhe. Through the trades karaa daldalaatiin variation peoples of the states ummanni adda addaa kan jiraatan gartee isteetonni Itoophiyaa keessatti jiraatan regions or gartee interconnected akka walitti qunnaman development as socio economic interdependence akkuma reefu jenne aadaan isaanii alchariin isaanii religious isaanii akka ummanni kun interact walitti ta'u daldalli karaa dheeraa deemanii gaggeessan kun dhiibbaa guddaa gudde beside trade routes which is crisscross the Ethiopian regions and the Horn of Africa result the exchanging the variation social la garta cultural variations among the different peoples of the region gartee beside trade routing karaan daldalaa jechuudha cross godhee qaxxaamuree gartee Itoophiyaa regionsiidhaa fi Horn of Africa kana guutuu qaxxaamuree dabru kun exchange variation gartee adda addaa cross kanti Ethiopian regions is Horn of Africa kanarratti resultiin adda addaa akkamu hawaasummaan namni akka wal fudhatu sooshaaliidhaan akka wal fudhatan ummanni kaalcharaaliin isaanii akka wal fudhatan religious isaanii akka wal fudhatan ummata gidduutti baay'ee guume. However ta'ullee the desires of the monopolized long distance trade in the regions lead to frequently clash between the Christian Highland kingdoms and the Sultanate of the region. Akkuma gartee ummanni wal fudhannaa fi interactive fi interdependentii fi kanatti mootummaa kiristaanaatii fi ummata Itoophiyaa jidduuttis maal fide frequently waraana yeroo gartee baay'ee kan turedha jechuudha mootummaa sultaanaatii fi kristaan sultaana muslim sultaaneetiidhaa fi mootummaa kiristaanaa jidduutti waraana yeroo dheeraa fidee turte jechuudha karaan daldalaa kun. Another most important feature tokkommaas katti idaanu eenyudha most important feature yookaan consolidations of the feudal modes of the productions of Ethiopian context jechuudha. Most maal jechuudha feudal jira jechuudha yookaan sirni feudala. This was mainly the creations of the feudal administration yookaan gartee feudal administration a lordin land dollar jennee kan akka gartee Europe keessa laallesun jiraachuudha. In order to effectively administrate yookaan sirriitti kan bulchuudha vast empire akka bulchuuf yookaan gartee empire bal'aa which is come into the existence the king of the maintained both hereditary chief idaafi and the appointed their own officially kan qabudha jechuudha. It is a vast empire bal'aa which come to into the existence of the king maintained kingin akka eegamuuf yookaan both hereditary dhaaltummaa fi akkasumatti gartee hereditary chief idaafi akkasumatti appointed officially namni irra muudu jechuudha bar chiefota hoggantoota fi akkasumatti ofishaalota kan muududha kingin yookaan gartee abbootii lafaa san jechuudha. In some regions naannoo tokko tokkotti the hereditary rulers of the class were allowed to remain in the powers of under the enclosures supervisions of the central government idhaan hogganama. Iddoo tokko tokkotti gartee hereditary ruling yookaan classes kun eenyuun hogganama mootummaa jiddugaleessaatiin hogganama. In other regions official were royal appointed by the king and sent to the newly incorporated area with the large numbers of the soldiers. Mootummaan central governmentiin kun hogguunii fi naannoo takka moote hogguu naannoo isaa moggaa jirtu takka dhee uummata ollaa tokko hogguu moote ichitti erga jechuudha. Appoint godhee mootiis muudeetuma asumarraa ichi erga incorporated area bikka qabateen isaa jechuudha. Waraana guddaadha wajjin ichitti ergaa jechuudha. The new administrative and military officials were given to right to collect warreen ichitti filame bulchiinsi ichitti filame sun maal qaba jechuudha. Mirga given to military right collect tribute gibira walitti qabu local peoples over who they were appointed ummata irra muudame sanirraa maal wal qabu qaba gibira wal qabee mootichaaf erguu qaba jechuudha. This system was maal jennaan sirna kanaan galti system jennaan jechuudha. The galti system is the right collect tributary from the local people jechuudha. The galti systemiin sirna yookaan mootummaan
appointed yookaan gartee mootummaa namni tokko yookaan gartee abbaan lafaa jechuudha walitti qabee jechuudha walitti qabee gibira erguuf jechuudha mootichaa sanii jechuudha kanaaf galtis was right to levy tribute to on our risk irraa gartee lands and the production irraa kan nu sanidha jechuudha galti system jennaan jechuudha system is called galti system jennaan galti was right mirga yookaan levy tributary dha mirga gibira kan nu to owners risk dha fi akkasumatti gartee lafaati qabduu fi akkasumatti gartee production keet irraa jechuudha risk jechuun ammoo hereditary right dha lafa gartee dhaalan jechuudha to lands used by the members of the family maatii fi irraa tan dhaalan sanidha resting gartee lafa dhaaltummaan argattu clans who ancestors and retain that land of the long periods of time lafa gartee maatiidhaaf gartee laatiin qabattee turte jechuudha san yeroo gartee kilaaniidhaan yookaan gosaan jechuudha kilaansi huuse ancestry tan argattu jechuudha dhaaltummaadhaan jechuudha itti firummaadhaan yookaan gartee reemummaa fira keetiin tan dhaaltu sanii jechuudha zebbaalaagaltii kan jennu jira gaa'il gulti rights owner baalaagaltii jechuun gulti rightidha mirga gartee abbaan lafaa qaba jechuudha enjoy to the members of the economy and the political privileges over the peasant under him jechuudha nama gartee politika yookaan peasant yookaan qotee bulaa irratti mirga olaantummaa qabu jechuudha for example fakkeenyaaf he or she he was responsible for the collect mirga dirqama gibira walitti qabu jechuudha kind of the including kind adda addaatiin fedhu gartee yeroo isaanii maallaqni waan hin jirneef grain katlee horiidhaan honey deema bitters and the saltidhaan household equipment meeshaawwan mana keessaa dabalatee gibira wantoota adda addaatiin mirga walitti qabuudhaaf qabu sanii jechuudha baalaagaltii jechuun it is from the present jechuudha eenyurraa jechuudha qotee bulaarraa jechuudha the baalaagaltii is retained most of the tributary for him he or baalaagaltiin gartee maal godha retain ni tursiisa most of the tributary gibira san jechuudha irra caalaasaa and the cent party it ni erga jechuudha irra caalaa in the central state erga jechuudha baalaagaltiin remain most of the tributary for him irra caalaasaa eessatti hambisa if biratti hambise heer karraaf immoo eessatti erga jechuudha mootichaaf ergaa jechuudha abbaan lafaa jechuudha the baalaagaltis could use the korbeekdha qaba ammaas yookaan free labors lafa bilisaan isaaf qotamtu jechuudha eenyu isaaf qota akka damesne inni yookaan gartee Awurooppaa keessatti gartee abbaan lafaa qabu sanitti inninis qaba of the peoples under his rulers ummata bulchiinsa isaa jala jiran jalatti lafa bilaashumatti akkumatti isaaf qotanii callaa isaaf galchan qaba jechuudha moreover as local government and baalaagaltii was responsibly akkuma gartee mootummaa biyya takkaatti baalaagaltiin lawii seeraa fi orderii yookaan nageenya ni eegsisa yookaan heeraa fi nageenya ni eegsisa she also acted yookaan chief judge murtii kannuu akka gartee isaan jidduutti yookaan namoonni isa jala jiru abbaatii qotee bulaa irratti abbaan lafaa mirga gartee murtii kannuu qaba kan gave to administration isaan bulchuu justice and the local people akkasumatti gartee administration justice bulchiinsa haqa ta'e kannuudhaa fi local people gartee akka inni bulchuu dhiibbaa guddaa qaba it is was also the obligate amma mirga qaba baalaagaltiin to rise the original army from the among the rest land owners and the commanded them during the times of the regions or national crisis jechuudha kanaaf gartee waraana isaa gartee yookaan from among the rest land lafa isaa sanirraa jechuudha maal godha jechuudha baalaagaltiin jechuudha baalaagaltiin it was obligatory milga qaba yookaan dirqama qaba obligation qaba mandatory rises regional army hogguunii fi gartee waraanni naannoo takkaa itti ka'e jechuudha from among the rest land takkarraa hogguunii fi ka'e owners of the commanded ni hoggana them during the times of regional or national crisis hogguunii fi uumame waraana isaa fudhateetiiti firraa gartee isaan gartee dhiibbaa akka irra godhu yookaan mooticha gargaara jechuudha mootummicha irratti national crisis yookaan biyya keessaa ka'e jechuudha the galti system is guaranteedly simplified the task of administrating the vast Christian highland kingdoms of the period jechuudha galti systemiin gartee simplified baay'ee kan salphise jechuudha hojiiwwan yookaan galtee bulchiinsa mootummaa kiristaanaa baay'ee isaa kan salphise jechuudha this systemni kun remained to be the predominantly the futures of the Ethiopian feudals hanga bara 1974tti hanga Haile Sillaaseen kufutti kan turedha achi booda dargiin mirgi abbaa lafti abbaa lafaati jeetiti abbaan lafaa namni mala qotatu jiru qotee bulaadhaaf lafa kannee jechuudha the mobile nature of the royal court was another mobile nature yookaan deddeemuun yookaan bikka takka taa'uu dhabuun mootichi bikkayyuu deddeemeeti bara kana cita roving yookaan moving jennaan jechuudha future isaati medieval periods of the Christian
Highland Kingdom keessa alla akkasuma akka laallibalaatii fi akka aksumii miti bara 1270 booda hanga bara 1636 hanga gartee Gondar hundooytutti jechuudha. There was no permanent capital magaalaan dhaabbatti hin jirtu. Instead the king of rules from moving dha ideema yookaan roving sosocho'aadha jechuudha. Magaalaan isaanii akka gartee amma Finfinnee akkuma taa'u kana osoo hin taane har'a Finfinnee boru Harargee akkas deddeema. Maaliif tadeema jechuudha. This district shows such as the Menzi and the Tollgate Bulgaa akkasumatti Yerar Intoto Mengesha Wachacha Furi and Zikula served as the temporary centers of the royal encampment jechuudha. Encampment bikka isaan deddeeman yookaan magaalota inni irra deddeemee jechuudha bara 1270 hanga 1636 jechuudha. The moving from one regency to another followed by their court official soldiers and other companies followed jechuudha. Moving kun socho'uun kun one of the regency another naannoo takka socho'uun kun court official gartee akkasumatti wajjumaan deema court official wanti jechuudha mootichaa fi akkasumatti gartee kaampaaniin yookaan soldier yookaan waraanni isaati jechuudha followroonni hordoftoonni isaati. This king is a distinct living tent mootummaan isa keessa gala mootichi tentii waan akka goojjoo jaarratee keessa gala while others followroonni immoo hatis wantoota akka gartee hat jaamnu tanni akka goojjoo xiqqoo san keessa taa'ee keessa galaa jechuudha. As a result bikka jedha kan sanitti jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan there were no permanent structure magaalaan dhaabbattuun hin jirtu jechuudha. Kanaaf waan hin jirreef laak maaltu faalasis manni mootii hin jaaramne jechuudha. Kanaaf faalasis fi kastiliin yookaan masaraan hin jaaramne jechuudha bara 1270 hanga 1636 jechuudha. The royal court constantly moved hideema gaa'ee royal courtiin from the origin naannoo takka deema mootummaan during the party obtains fresh supplies or the province for the large numbers of the company waraana baay'eedha wajjin partly due to the shortage wanni kun maal fide jechuudha mukkeen boba'aa irratti gartee dhiibbaa guddaa fide yeroo sanitti ifaan hin jiru waan ta'eef bikka dhaqan sanitti ta'anii miti muka gartee baay'ee mancaasaniiti ibiddaaf lack of the firewood dhaatu isaan mudate but was moving to the central rebellions maal tochuudhaaf deeman jechuudha rebellions fincila bikka itti ka'e jechuudha instead of the nearby site bikka gartee fincilli qiyama fakkeenyaaf yoo fincilli gartee bikka takka akka fakkeenyaaf godina tokko ka'ee yoo jenne godina sani gartee dhaqee bikka san maddii qubatee waraanaan gartee akka isaan waan takkan dubbanne hogguu naannoo irraa mootummaan gartee fincilatti kaasee mootummaan bikka san dhaqee waraana isaa qubsee achi taa'ee deemaa jechuudha fincila san qubsee kanaaf fincila to'achuudhaaf deddeemee jechuudha as a result there was relatively peace nagee fiduudhaaf akkasumas stability Christian Highland Kingdom fiduudhaaf jecha mootummaan haala kana filatee jechuudha roving yookaan moving kana during the early medieval period there was no standing structures like of the castle fi manni mootii hin jiru jechuudha palaasiin jechuudha moving capitals also had negative consequences of the environment irratti jechuudha affect dhiibbaa guddaa garan bosona jiran bikka dhaqanitti hawaasa san irratti nyaata irraa nyaatanii baay'ee oomisha achitti oomishame bara kan Harargee yoo dhufan Harargee daaraa godhaniitu oomisha isaanii likkitti dhukkee irraa kaasanii qotee bulaa irraa nyaatan waraanni dillisuudha akkasumatti kan hin dalaganne achi nyaata jechuudha kanaaf environment irratti dhiibbaa guddaa fida kanaaf after the middle of the 15th century some of the kingdoms trade to the state tokko teessisuudhaaf ni yaale garuu jiddugala jaarraa 15ffaatti king Zara Yaaqub kan jennuun kun waggaa 14f xiqqishoo gartee bara 1434 hanga 68 kan jiraatu kun founded towns Dabre Birhaan bikka jennuutti jechuudha Dabre Birhaan bikka jennuutti bara 1454tti and subsequently lived in there for 14 years waggaa 14f achitti magaalaa xiqqoo dhaabuudhaaf yaalee ture jechuudha namni yaalee ture Zara Yaaqub kan jennu kana jechuudha Dabre Birhaan bikka jennuutti Dabre Birhaan bikka jennuutti nama yaaluudhaaf dhaabe tokko isa kana jechuudha. Adatti aansuudhaan ammoo kan jiru the expansions of the power struggles consolidations territorial expansions and the Christian Highland Kingdom maaliif struggle yookaan wanti warraaqsa yookaan gartee qabsoon isaan mudate aangoo irratti akkamitti consolidate godhan yookaan consolidation akkamitti aangoo isaanii cimsatan territorial expansions akkamitti daangaa isaanii babal'ifatan religious expansions akkamitti kiristaanitiidhaa fi amantaa kiristaanaa mootummaan Christian Highland Kingdomidhaa akkamitti babal'ise kan jiru jechuudha paartii itti aanu keessatti waliin ilaallaa jechuudha paartiin kun fooyya'aadha waan taateef religious expansionidhaa fi haalli kun bartee paartii itti aanu paartii lammaffaa keessatti waliin ilaallaa jechuudha har'aaf asumatti aanuuf ga'u thank you isiniin jaaladhaa I love you nagaa naaf tura yaada keessan koomentii jalatti naaf balleessaa waan gaa paartii itti aanu walitti chaanutti nagahan tura.